Isaa sagala galummaa haadha manaa isaa saaxile sanuu waa'ela yookas immoo miizee isaa iyyaa baay'ee jaalatu wajjin haati manaa isaa otoo sagaagaltuu viidiyoo argatee garuu guyyaan gaa'ila isaanii qabamee wanti hundumtiyyuu xumuramee jira waan ta'eef hamma gaa'ila isaanitti hin dubbanne garuu viidiyoo sana hamma gaa'ila sanaatti qabatee ture. Mucaan yookiis immoo misirroon kun maal godhee murtoo akkamii murteessee jechuutii dandeessu jechuudha. Hamma dhumaatti na wajjin taa'adha. Akkasuma immoo isinillee jechuudha seeraan dhaggeeffachuudhaan yaada keessanii otoo si ta'ee otoo wanta akkasii si mudatee akkam gochuutii dandeessa. Mucaan kun immoo murtoon inni murteessee yaada sirriidha moo sirrii miti, itti xiqqaatamoo itti guddataa jettanii yaada qabdanii koomentii jala godhaa isiniin jedha. Sababni isaayyuu wanti kun barumsa guddaa of keessaa qaba jechuudha. Isa dhiiratiifis ishii shamarreetiifis abbaa manaa kan qaban kan hin qabneefillee nama hundumayyuu kan ilaallatudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechaati. Haara kan dhuftan immoo Nooraa baga nagaan dhuftan hanaa dhufu isiniin jedheera. Subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa. Nooraa hedduu isin jaallanna. Duraan immoo kan turtan immoo viidiyoo kana jechuudha akkuma ilaaluu jalqabdaniin like godhaadha. Uumaa isin miidhu anaan immoo na fayyada, nama biraa akka ta'u ga'u taasisa waan ta'eef iyyuu isiniin jedha. Sababoota tokko tokkootiin YouTube irraa badee jira waan ta'eef na jalaa kuffisee jira jechuudha. YouTubein koo iddoo duraatti akka naaf deebi'uuf like na gochuuti hin dagatinaa isiniin jedha. Mee yaada qabadhee isinii dhufee yaada na duukaa bu'aadha. Maaliif nu barsiisa waan ta'eef akkas jedha. Nan dubbisaa barreeffamaan jechuudha ergaasaa kan darbee jiru. Misirroo guyyaa cidha isaa sagaagalummaa haadha manaasaa saaxile sanuu waa'ila miizee isaa waliin dubbichi akkas ture. Waa'illi isaa fi haati warraa isaa osoo waliin sagaagalanii dhoksaanii viidiyoo waraabamtee harka gurbaa misirrichaa seenti. Kuni kan ta'u guyyaa cidha isaanii erga torbeetti galeetii qophii cidhaa fi taasifamu hedduun erga dhumeeti. Waa'illi gurbaa kanaa kan misirritti walii sagaagaluun kun gurbaaf hiriyaa waliin guddatanidha. Misirrittiinis waan kana utuma beektuu raawwatti jechuudha. Gocha kanatti garaansaa hedduu kan gadde misirroon kun akka viidiyoo sana argeen akkamitti akka haaloo ba'u yaadutti ka'e. Yaadni tokko dhufeef guyyaa cidha viidiyoo yeroo isaan sagaagalan waraabamte sana argisiisee ishii dhiisuu murteesse. Cidhichis hoteela beekamaatti kan qopheeffamu ture. Firootashii fi keessummoota gurguddoo affeeranii sagantichi miidhamaa irratti liivii akka darbu taa'ee guyyaa sun ga'ee misirrittii fi maatii ishii akkasumas namoonni qophicha irratti affeeraman gama lamaaninuu argamanii galmichi. Misirrichis ka'ee akkas jedhe. Viidiyoon hamma isin daawwachuuf jirtan miira naasuu isinitti uumuu mala. Kaadhimni koo amma cinaa koo jirtuu fi hiriyyaan garaa koo waa'ila koo kan cinaa koo dhaabachaa jiru osoo walii sagaagalanii kan waraabamtedha. Shamarree akka kanaa waliin gaa'ila yoon ijaarrachuu dhiise kan natti murteessu waan jiru natti hin fakkaatu. Ergaa jedhee booda bakka misirritti naasuudhaan dhaabbattetti maatii isaa waliin galma cidhichaas dhiisee ba'e. Maatiin isaas durumayyuu marii kana keessa waan hin jiraanneef cidhicha dhiisanii duukaa ba'an. Kanarraa kan ka'e baasii cidhaa marayyuu maatii misirritti akka danda'an ta'e. Namoonni gar tokko gochi misirroo kanaa sirriidha, haaloo ba'uun kana caale hin jiru yoo jedhani kaan immoo dhiifama godhee fi duukaa jiraachutu irra ture kan jedhu jira. Isin otoo misirricha taatanii maal gootu jedha.
Egaa obboloota koo akkuma isiniif dubbisee ka'ee hiriyaa wajjin guddatanii waa'ee yookiis immoo miizee kadhatee haa ta'u iyyuu malee hiriyaa isaa kunii kaadhima isaa yookiis immoo haadha manaasaa hiriyaa isaa ishii boruu haadha daa'imaa isaa ta'uuf jirtu kana utuma obboleessi kunii kaadhimmatee jiru sargiin torbeetti galee jira. Haa ta'u iyyuu malee ishiinis immoo hiriyaa isaa ta'uu miizee ishii ta'uu utuma beektuu wajjini waan hin barbaachisne keessa galtee otoo ishiin akkas gochaatii jirtu viidiyoo waraabbamuudhaani harka misirrichaa yookiis immoo abbaa mana misirritti kana harka galee innis hin jarjarree maaliif qophiin cidha kana hundumtiyyuu xumuramee torbee tokkotti galeera waan ta'eef taa'eetti yaadee akkamittiin haaloo baafachuu akkamittiin akka haadha manaasaa yookiis immoo jaalalleessaa kaadhimasaa kana haaloo ba'atii danda'u hiriyaasaa wajjin taa'eetti yaadee wanti gochuun narra jiraatu guyyaa cidha sanaatti achitti waan hundumayyuu saba sana gidduutti wanta jiru himeetooyi dhiisutu narra jiraata jechuudhani viidiyoo ishii kan hiriyaasaa yookiis immoo miizeesaa isa akka obboleessatti ishiidhaafis isaafis kadhate sana warra achi jiranii warra cidhicha irratti argaman qophii karaa lachuudhanu abbaa karaa misirrichaas karaa misirrittis karaa micayyoo jechuudha irratti banuudhanii kana ilaalee kani mucayyittii kana wajjin gaa'ila dhaabadhu naan jedhu hin jira natti fakkaatu jedhee achirratti dhiisee biraa ba'e jechuudha. Mee otoo isin ta'ee yaadni mucaa kanaa sirriidha moo sirrii miti jettu? Kana keessatti maal inni kan nuti ilaaluuti qabnu namni nun argu jennee wanta tokko dhoksaatti hojjechuuti hin qabnu. Wanta dhoksaatti wanta ammeenya ta'e tokko gaafa hojjennu uumaa keenyatu baasee akka kanatti nu salphisuuti danda'a waan ta'eef iyyuu waan tokko jechuudha dhoksaatti waan isinirraa hin barbaachifne jireenya keessan irratti dhiibbaa kan fidu waanuma kam nama wajjinis haa ta'u kophaa keessanittis haa ta'u waanuma jireenya namaa keessatti fokkisaa ta'e tokko akka raawwannee nu hubachiisa jechuudha. Keessumaa obboloonni gaa'ila qabdanis kan gaa'ila hin qabnes jireenya keenya fi of eeggannoo akka taasifnu baay'ee tokko jechuudha. Barumsa gaariidha isiniin jira obboleessi kunillee akka yaada kootitti yaada bareeda godhee maaliif namoonni kaan jechuudha irraa barachuuti danda'u jechuudha. Wanti tokko isa tokko yoo miidhayyuu isa hafe immoo irraa barachuu akka danda'u kan inni taasisu jechuudha. Kanaaf ishiin dubartiis ishiin dhiiratis baay'ee of eeggannoon gaariidha keessumaa jechuudha. Dubartii wantoonni akkasii kun gaafa irratti qabame ishiidhaa fi caba guddaadha hiriyoota ishii keessatti maatii ishii keessatti maatii ishiillee hiriyoota isaanii firoota isaanii gidduutti baay'ee cabu jechuudha. Kanaaf iyyuu maqaa keessan jireenya keessan gaa'ila keessan ijoollee boru godhataniifillee of eeggannoo taasisaa isiniin jechuuti barbaada. Yaanneen ani har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of kalchaa isiniin jecha turtii keessa waan wajjin gootaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin amma walitti deemnutti nagaan naa tura.